ajjecha tuuta gadaa michila irratti raawwatame yakka gugwaa sanyiiti jedhe ABO WBO'n sirni Abiy Ahmed hayyootaa fi hoggantoota Oromoo gadaa michilee Karrayyuu waggaa 40 itti dhaame qopheeffate halkan tokkotti dhabamsiisee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed jalatti Oromoon eenyummaa isaa guutuu dide shanee jedhamee ajjeefamuun hiree isaa taatee jirti jedhe ABO WBO'n yaadannoo waggaa takkaffaa dhumaatii tuuta gadaa michilee kan Oromoo Karrayyuu ilaalchisuudhaan ibsa kan baase ABO WBO'n gochichi qaamuma imaammata eenyummaa Oromoo awwaaluu fi ummaticha hogganaa dhabsiisuu kan Impaayerri Itoophiyaa irratti ijaaramte jirti jedhe. Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti eenyummaa Oromoo awwaaluun imaammata kan jedhe ABO WBO'n imaammata kana hojiitti kuudhaaf eenyummaa Oromoo harka guutuu fi hoggantoota sabichaa eenyummaa isaanii sirnaan hubatan dhabamsiisuun tooftaa xiyyeeffannoo irratti hojjetamaa ture ta'uu yaadachiisee jira. Haala kanaanis sirnoota Impaayera Itoophiyaa Minilik irraa eegalee hanga Abiy Ahmeditti jiran Oromoo of wallaalchisanii Oromoo irratti dulchisuun Oromoo fixuun beekamaadha jedheeti jira. Waggaa takkaffaa yaadannoo dhumaatii tuuta gadaa michilee ilaalchisuudhaan ibsa kan baase ABO WBO'n 30 bara 2021 irraa eegalee hanga gochichi kun raawwatamutti haala tures yaadachiiseeti jira. 30 bara 2021 poolisiin addaa Oromiyaadhaa poolisii aanaatii fi gareen milishaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Haroo Qarsaatti miseensa shanee baasaa jechuudhaan hawaasa hiraarsaa turuu himuudhaan muddeen takka bara 2020 takka ammoo tuuta abbootii gadaa michilee jiila waaqa kadhannaa gaggeessuudhaaf bakka mootummaa jedhamutti walitti qabamanii turan haala suukanneessaadhaan rashananii jiru jedhe. Humnoonni sirnichaan bobbaafaman kunis namoota 40 takka bakka jiilaatti itti marsanii erga qabaniin booda guyyuma kana gara galgalaa abbootii gadaatii fi hayyoota michilee 14 rashananii jiru. Gocha kanaanis sirni Abiy Ahmed hayyootaa fi hoggantoota Oromoo gadaa michilee Karrayyuu waggaa 40 itti dhaame qopheeffate halkan tokkotti dhabamsiisee jira jedhe. Muddee lama ummatni reefka hayyoota isaa fi abbootii gadaa kaasuudhaaf yaalus humnoonni mootummaa akka ummanni reefka hin kaafne ittisu galgala keessaa reefki abbootii gadaa 14 kan qaama isaanii irratti raarfamni guddaan mul'atu argamu ibsan. Abbootiin gadaa Oromoo michilee miseensa shanee fidaa jedhamanii rashanaman seenaan bara baraan kan yaadatu ta'uu eeree jira. Oromoon eenyummaa isaa guutuu didee shanee jedhamee ajjeefamuun hiree Oromoo sirna Abiyyi jalatti qabu ta'ee jira kan jedhu ibsichi yakka hangana ulfaatu erga raawwataniin boodaas gochicha gara dabarsuudhaan qaama biraa ittiin yakkuudhaaf yaalamaa turus hin milkoofne jedha. Haala kanaan sirni kun Oromoo hedduu bifa mul'ataa fi dhokotaadhaan dhabamsiisaa jira. Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuudhaaf Oromoo cabsuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haaluu fi qe'ee isaa irratti mirga abbummaa dhabsiisuu akkasumas ummaticha hogganaa malee hambisuudhaaf karoorfamee gocha raawwatamaa jiru ta'uu ibsee jira. Gochi tuuta gadaa michilee irratti raawwatame kun yakka duguggaa sanyiiti. Qaamuma duguggaa sanyii akka sabaatti Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru jedhee jira ibsi ABO WBO kun. Muddeen takka guyyaa hayyoonnii fi hoggantoonni gadaa michilee diina qe'ee Oromoo weeraran jumlaadhaan rashanaman ta'e akka yaadatamuufis dhaamsa dabarsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n duula duguggaa sanyii Oromoo irratti qiyyaafate gaggeeffamaa jiru kana Oromoo irraa qolachuudhaaf ummaticha mataa ol qabachiisuuf qabsoo jabatti jiraachuu eeruudhaan qabsoo taasifamaa jiruun diinni lola lafoodhaan injifatamee asaaraa isa mudate haguuguudhaaf aleellaa qilleensaatiin xayyaaraa fi dirooniidhaan ilmaan Oromoo nagaa fixuu hojii isaa guyyaa godhatee jiraachuus ibse. Duguggaa sanyii karaa qilleensaatiin gaggeeffamaa jiru irra aanuudhaaf ilkee diinaa hiddaan buqqisuun barbaachisaa ta'uu fi hirmaannaa Oromoo maraa kan gaafatu ta'uu ABO WBO'n hubachiisee jira. Ilmaan Oromoodhaa sirna kana jala hiriiruudhaan sanyii duguggaa Oromoo irratti hirmaachaa jiraniif waamicha qabna kan jedhu ABO WBO'n akeeka dhokotaa diinni lammii keenya fixuu fi lubbuu keessanis dhabamsiisuudhaaf qabu irratti dammayxanii uummata Oromoo waliin akka hiriirtan du'a gidiraa fi duguggaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru nu waliin hiriiruudhaan dura akka dhaabbattan gaafanna. Qeerroon dirqama qabsoo ummatichaa bahuudhaaf akka qopheessitan ummanni keenyas mirga of ittisuu qabbanitti dhimma bahuudhaan diina qe'ee Oromootti duulee sanyii Oromoo duguugaa jiru of ittisuudhaan dirqama ummataa ta'uu akka hubattan dhaamna jedheeti jira. Sochiin humnoonni Amaaraa magaalaa Agamsaatii fi aanaa Amuruu guututti to'achuudhaaf taasisaa jiran jabaa ta'e itti fufee jira jiraattonni. Poolisiin humna addaa Oromiyaa magaalaa Agamsaarra ture humna ittiin hidhattoota fannoo dura dhaabbannu hin qabnu jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka gadhiisan erga taasiseen booda
ofii isaatis waliin agamsa gadhiisee ba'uun dhaga'amee jira. Duulli qindaa'aan saamicha lafaa fi ajjechaa sabummaa irratti xiyyeeffachuudhaan uummata Oromoo irratti baname kun waggoota lamaa oliif furmaata osoo hin argatin turee jira. Hawaasni nagaa hedduun aarsaa lubbuu itti baasanii jiru qabeenya hawaasaatii fi mootummaa osoo hin hafin bakkoota hedduutti barbadeeffamee jira. Duulli qindaa'aan humnoota fannoo fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti baname kun yeroo jalqabaa eegalame mootummaan galtee siyaasaatiif oolfachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti duulchisuudhaaf deeggaraa turee jira jechuudhaan hawaasni himachaa jiran. Ta'us garuu diilli kun bifa jijjiirrachuudhaan duula sabummaa fi duguuggaa sanyii kan fakkaatu akkasumas weerara lafaa giddu galeeffachuudhaan Oromiyaa lixa kallattii Horroo Guduruu fi Wallagga Baatiin eegalame. Godinoota lamaan keessatti qofa hanga ammaatti lubbuun namoota kumatti dhiyaatanii darbee jira. Qabeenyi miliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'ee jira. Hawaasni kuma dhibbaan lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqaafamanii jiran. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa jaartee jaardagaa Horroo Bulluq Amuruu gandoota hedduu keessaa jiraattonni buqqaafamanii humnoonni fannootii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa caquudhaan lola banan kun dhawataan humna hidhannoo isaanii jabeessuudhaan magaalota aanotaa to'achuu manneen hidhaa cabsuu fi humna addaa Oromiyaa haleeluu irra gahanii jiran. Tibba kana Kiraamutti gocha akkanaa marsaa lammaffaadhaaf mudatee jira. Yeroo ammaa kanattis aanaan Kiraamuudhaa guututti humnoota kanaan qabamtee jirti. Ollaa aanaa Kiraamuu kan taate aanaan Amuruuttis gandoota baadiyyaa 20 fi magaalli Agamtaa harka humnoota kanaa seenuu jiraattonni himan. Yeroo ammaan tanaa kanatti magaalaa Oborraarraa kan hafe guutuun aanaa Amuruudhaa to'annoo humnoota fannoo jala galee jira. Akka maddeen jedhanitti dheengadda galgala humnoonni mootummaadhaa magaalaa gadhiisanii bahuudhaaf yaalan jiraattonni magaalaa Agamtaa daandiitti ba'anii nu dhiistanii hin baasan jechuudhaan karaa cufuun dhumarrattis poolisiin humna addaa butuudhaaf murteessitee jirti jedhan. Guyyaa kaleessaa humnoonni fannoo Kiraamuu erga to'ataniin booda fuula isaanii gara Agamsaatti yeroo deebifatan poolisiin humna addaa magaalatti jiru hawaasni meeshaa fi qabeenya isaa fudhatee akka bahuuf ajaja dabarsee ture. Humnoonni fannoo meeshaa waraanaa gurguddaatiin waan lolaniif poolisiin humna addaa isaan ittisuudhaaf humna hin qabnu jechuun akka itti himames maddeen himan. Yeroo ammaa kana hawaasni poolisii waliin gara Oborraatti baqachaa kan jiru yoo ta'u gariin ammoo gara Joojii Migir jedhamutti dheessaa jira. Ammaas taanaan humnoonni fannoo kunniin magaalaa Oborraattis ta'ee magaalaa Shaambuu to'achuu malu sodaa jedhu qabna kan jedhan jiraattonni dhimmicha gidduu raayyaan ittisa biyyaa yoo hin seenin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuudhaaf deema jechuudhaan sodaa qaban ibsan. Hawaasni ammoo duulli nutti baname duula guddaa waan ta'eef ija addunyaatii fi miidiyaaleen gara keenya ilaaluu qabu jechuudhaan dhaammatan. Dhumarrattis uummanni Oromoo bal'aan rakkoo keessatti kufne kanaaf sagalee akka nuuf ta'u dhaamnu jechuudhaan jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa dhaammatanii jiran. Miseensonni fi itti gaafatamtoonni waajjira KFO'dhaa godina Arsii Lixaa humnoota mootummaatiin butamanii turan gariin har'allee bakka buuteen isaanii hin beekamne jedha maddeen. Miseensi koree giddu goleessaa KFO'tii fi gaafatamaa KFO damee Arsii Lixaa obbo Daraaroo Duubee hidhaa ji'a 3 booda hiikamanis koreewwan dhaabichaa gariin mana hidhaa garii ammoo bakki buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uu maddeen himan. Sababa miseensota maatii obbo Daraaroo Guyyee ta'an qofaaf namoonni 32 humnoota mootummaatiin qabamanii Shaashamannatti hidhamanii jiran. Godina Arsii Lixaatti miseensotnii fi gaggeessitoonni paartii KFO sadarkaa aanaatii fi godina irra jiran adamsamanii hidhamaa turan jedhu jiraattonni. Namoota hidhaman keessaa obbo Daraaroo Duubee turtii ji'a 3 booda hidhaarraa hiikaman. Haa ta'u malee itti gaafatamaan KFO aanaa Kofalee obbo Bilisummaa Hajii fi itti gaafatamaan KFO Heeban Arsiidhaa obbo Shaalloo Argoo erga hidhamanii joonni hedduu darbanis itti gaafatamaan KFO aanaa Heeban Arsii obbo Shaalloo Argoo erga hidhamanii yeroon dheeraa darbus maatiin isaan argee waan hin beekneef lubbuun jiraachuu isaaniitiifuu shakkii qabaachuu dubbatan. Miseensonnii fi gaggeessitoonni paartichaa hedduun aanota godina Arsii Lixaa fi Arsiitti hidhamanii mana murtiirraa ittifamuun mana hidhaatti erga dagatamanii bubbulanii jiru jedhu jiraattonni. Warreen carraa mana murtiitti dhiyaachuu argatanii bilisa jedhamanis ta'ee kanneen mirgi wabii eegamee fi jiraatanis poolisiin galmee isaanii dhoksuudhaan mana hidhaa isaan tursiisuu filatee jira jedhan namni dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qaba. Gama biraatiin manguddoon ganna 70 olii kan ta'an obbo Daraaroo Guyyee humnoota mootummaatiin butamanii erga hidhamanii turanis hanga ammaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiru jedhu maddeen. Ilumaatu kan caalu poolisiin miseensota maatii obbo Daraaroo Guyyeedhaa kan ta'an namoota 32 qe'ee isaaniitii qabuudhaan Shaashamannatti geessuun hidhee jira jedhu. Godina Arsii Lixaa keessatti sarbaminsi mirga namoomaa ulfaataan raawwachaa jiraachuu jiraattonni mootummaa komatanii jiru.